ajjecha hidhaa fi ajjeesuun dararuun tumuun duubatti hin deebisu qabsoo Oromoo hin laaffisus. Ammas dabalataan dhugaa yoo dubbanne nama akka Jawaariititti ummata gadhee kanatti likkii himu osoo jiraate hanga ammaa ummanni garaa ofiiti ummanni tokko waa tokko beeku ummata garaa ofiitiif qabsaa'u jira ummata saboof. Ajibutta nuun jedhanii siyaasaa fi tooftaa koopiraayitii yookiin ammoo waraabbii sirna waraabbii jedhama sirna walaloo fi yeedaloolleen hin jijjiiramne sirna ilmaan tooftaan shira mallasaan barsiisan arqallee baaldii amaaraa qabatanii baaldiraasii wajjin deemaa jiran kana keessatti wareegama saniif akkasumas injifannoo saniif abbaan nuhi jedhan tokko akka kana taasisuuf tokko mootummaan kun waa lama sodaata tokko atuu jette Jawaar Mohammadii fi Marroo Dirribsaa qofa kun beekamaadha. Yeroo san masakee uummata Oromoo kana karaa argisiisee xurree argisiisee jechi takkittiin inni irra lafa kaa'u akka gaariitti kallattii san argisiisee kallattii san itti fufu itti nuun deemaa ture qeerroo ka biyya keessa jirullee ka biyya alaa jirullee jechuudha. Yeroo san keessatti wanti irratti deddeebi'ee haara gaariin kallattii nu argisiisaa ture hangafatti akka hangafaatetti Jawaar Mohammad. Tokkoffaa akka Jawaar Mohammaditti yoo mataa dadhabne miila walitti hiinaa jechuun isaa sirriidha walii dhugumatti ani duraanis dubbadhe waggaa 150tti kan akka isaa sun Oromoo keessaan dhalate maaliif sagalee uummataa ni qaba hojiis ni beeka siyaasaas ni beeka karaa hundatti beeka siyaasaa addunyaas beeka kan biyyattiis ni beeka. Warri Shaamizaadii itti himaallee turre itti maatuma jirrasi. Sun akkuma tanaan durallee jenneeni warroota mallasaan barsiifatee biyyaa baasen. Yoo kam taane bilisoomna uummanni Oromoodha itti yaaduu qaba waan kana. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti akka gabroomaa jiru if beekaa jira. Mootummaan kun maal akka hojjetaa jirullee arkaa jira. Kanaaf uummanni Oromoodha yeroo ammaa kana keessatti rafuu hin qabu. Maaf rafan garuu gaafii xiyyaan. Yeroo hayyoonni dukkana hamtuutu as deemu jira. Dukkana roobaa tacaaltu. Ammatti yeroo ammaatti Oromoon hooggantoota qaba ni qaba. Garuu mana hidhaa jira malee Oromoon rakkoo hooggansaallee duraanis hin dhabne addas qaba. Dhugumatti waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF hariiroo waliin hin qaban, hidhata waliin hin qaban, firummaan gidduu hin jiru. Wanni jechaa jiran Tigraay keessatti TPLF wajjin kan nu dhahaa jiru waraana adda bilisummaa Oromooti shaneedhaa jechaa jiran jechuudha. Kanaaf asirratti waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF yookaan juntaan hariiroo waliin hin qaban. Qaatiif jechuudha. Sodaa malee dubbachuudha. Oromoon kun haqa qaba. Haqni isaa osoo lafaayyuu akka biyyee kanatti jira. Akka biyyee dachee lafarraa jechuudha. Biyyee kana hammaarree finna. Oromoon miileen dhugaan ni qaba Oromoon ammallee. Dhugaa isaatuyyuu fudhee hin dandeenyu jedhe kaleessallee. Dhugaan Oromoo kun lafarraa haadhamee dhumuu hin danda'u. Dhugaa yoo dubbanne. Dhugaa tana qabannee garuu bakka yaadne san ga'uu ni dandeenya yoo jennu. Kanaaf immoo hooggantoonni keenya ka isa jalatti dhalatanis ta'ee ka isa durallee jiran maaliif yaadni isaanii kun gargar ta'e. Kanneen akka Taayyee Dhamaafaa of jala harka dhooysisuun qumbursoo qe'ee keessaatiin Oromoo duguugsisaa Oromoo ammoo asitti farrajaa jijjiiramne filannoon tapha kubbaa miilaa garee michoominaa ofumaa bakka lamatti qoodanii garee dorgommii fakkeessuu deeman. Miidhee jira. Dhugumatti Jawaar Mohammad gaafa dura biyyatti galu san ani Rabbii fi uummata Oromoo abdadhee jedhe. Garuu uummanni Oromoodha ammoo kan Jawaar jedhe san hin goone kan Rabbii immoo hin eege. Min galana afaan baafatte lafee lammii koo awwaan chalaree soora bineelsaa ta'ee abbaan lafaa lafee nafasa sooree alagaan irraa jiraata dhagaa falatee lafa saarratti kan siraan fuudhaa waliin hafee.